ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sagantaa horii qofa fakkaataa irraa tana namni hedduunis waan jiru tarii ayyaanni ayyaana irreechaatiin jira, amma namni hedduun achi jira ta'a. Akkasuma rabbi isaan haa baasu jecha gabaabseen illee eegana saaftanii musliimaan bari qofa jeetu dhufe ayyaanaa fi islaamummaa waan jedhamu waa xiqqoo dhiibbaan yeroo ayyaanni hedduun naannawaa jiru seenaa keessatti deebinee yoo ilaalle ayyaanni aadaadha yookaan ammoo amantiin achitti uummanni wallaalchaan qoraa ture. Duris uummata musliimtotaa keessatti osoo quraanni hin bu'in dura kabajamaa ture. Seenaa warra Madiinaa hadiisa keessatti gabaabsinee waliin ilaalu. Hadiisa sunana Nasa'ii mujallada tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 179, sunana Musnadaa sunana Abii Daawud kitaaba 40ffaa kitaaba Salaatul Iidayn lakkoofsa 134 sunana Musnadaa Ahmad lakkoofsa 109 fi dabalataanis ta'ee silsilaa hadiisa lakkoofsa 221 Anas ibn Maalik radiyallahu anhu kana jedhe qadima Rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam al-Madiina walahum yawmaan yal'abuuna fiihimaa. Ergamaan Rabbii yeroo Madiinaa dhufu ummanni Yahudaa guyyoota lama qaban. Guyyoota lameen san keessa taphatan argee jee ayyaana waggaa jechuun waggaatti guyyaa lama. Faqaala maa haazaan yawmaan, maali ayyaanawwan lameen kunii jee gaafate ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Faqaaluu yaa Nabiyyallah kunnaa nal'abu fiihimaa fil jaahiliyyaa. Gaafa jaahiliyyummaa ayyaana lama waggaa qabnaa guyyoota lameen kana keessa gammannee gammachuu teenya ibsachaa turree janiin taphanne. Inna Allaha qad abdalakum bihimaa khayran minhumaa yawma al-adhaa wa yawma al-fitr. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhugumatti Rabbiin guyyoota kanarra caalu guyyaa adhaatii fi guyyaa fixrii bakka isiniif buusee jiraa jee. Kanaafuu guyyoota lameen kana Rabbiin bakka isiniif buusee waan jiruuf guyyoota keessan lameen san lakkisaadhaa jee. Adhaa fi fixrii jechuun maal jechuudha? Nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa jaami'aa Tirmizii kitaaba 4ffaa boqonnaa 119 hadiisa 802 irratti akkana jedhe. Yawma al-adhaa, yawma guyyaan iida adhaa, yawma yudahhiyu an-naas, guyyaa ilmaan namaa muslimtoonni aarsaa yookaan qalma Rabbii olaaneef dhiyeessanii. Yawma al-fitr, guyyaan fitrii ammoo yawma yuftiru an-naas, guyyaa muslimtoonni soommana isaanii hiikkatanii jedhe. Guyyaa lameen kana guyyoota uummanni Madiinaa saniin dura keessa gammachuu ibsachaa turan ayyaana waggaa isaanii lameen bakka buuseef jechuudha. Kun muslimtoota guutuu addunyaarra jiraniif guyyaa ayyaanota hundarraa bakka bu'ee fi irra caalaa ta'e isaaniif filata. Ayyaanni muslimtoonni kabajuu qaban ayyaana ishii filatan osoo hin taane ayyaana Rabbiin jaalatee isaanii file qofa. Dabalataan guyyoota lameen kana Rabbiin kabajee guddise. Akka Abii Sa'iid al-Khudrii radiyallahu anhu keessatti hadiisa jaami'aa Tirmizii kitaaba 4ffaa boqonnaa 99 lakkoofsa 772 irratti nahaa Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam an siyaameen yawmil adhaa wa yawmil fitri. Ergamaan Rabbii guyyoota lameen kana keessa soommanuu irraa dhorkee jiraa jee. Guyyaa iida adhaa, guyyaa iida fitrii soommanuu irraa dhorkee jiraa jee. Soommana sunnas ta'ee waajibni si yoo sirra jiraate guyyoota lameen kana keessa soommanuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu muslimtoonni ayyaanni isaaniif hayyamame ayyaana kana. Kanaan ala ayyaana bara haarawas ta'ee ayyaana aadaatis ta'ee ayyaaneffachuun isaaniif hin hayyamamu. Akka fakkeenyaaf warri Araboota ji'a Muharram keessa ayyaana bara haarawaa jechuun ayyaana kabajan, warri Itoophiyaa ji'a Fulbaanaa keessa kabajanii fi warri Lixaa ji'a Muddee jedhamu keessa kabajan muslimtootaaf hin hayyamamu jechuudha. Akka fakkeenyatti gabaabsee waa'ee irreechaan islaamummaa wal qabsiisin dubbachuu barbaada. Irreecha jechuun maal jechuudha? Irreecha jechuun akka afaan Oromootti akka hordoftoonni amantichaa yaadanitti irrummaa, jabinaa fi tokkummaa jedhanii amanan. Moggaasni maqaa kanaa jechuudha. Muslimtoonni jabina bakki irraa argatan ayyaaneffachuun osoo hin taane mu'mina ta'uu qofaan. Quraanni suuratul Munaafiquun suuraa 63 irratti akkana jedha. Walillaahi al-izzatu wa lirasuulihi wa lilmu'miniina walaakinna al-munaafiqiina laa ya'lamuun. Jabeenyi quwwaan Rabbii olaaneeti. Eegasii ergamaa isaatii fi warra isatti amaneeti. Garuu munaafiqtoonni hin beekanii jira. Kanaafuu jabinaa fi humna nuti mu'mina ta'uun arganna jechuudha. Humna kana namaaf kennu Rabbii olaane ta'uu eegaa amanne
nutilleen ummata kaan caalaa warra humna qabu ta'uu keenyas amanuu qabu. Rabbii tokkoon guyyaa waan ta'eef jecha. Eegas tokkummaan nuti ayyaana irraa argannu hin jirtu. Kana jala sarara. Ayyaana sanarratti bakka adda addaatii waliin dhufta. Namuu dhiichisee gammachuu isaa waan biraa faarsee addaan gala. Eenyuu wal beeka. Tokkummaan kan argamtu waliin mari'achuu, dhugaa jirtu waliif ifa baasuu fi wal qabatanii waan hojjetan sana waliin hojjechuudha. Tokkummaan nuti musliimtonni tokkummaa qabnu tokkummaa ilmi namaa nurraa jaalatu osoo hin taane tokkummaa rabbii olaanaa qofti nurraa jaalatu ta'uu qabdi. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa suuraa 7 suuraa 64 aayaa 4 akkana jedha. Inna Allaha yuhibbu alladhiina yuqaatiluuna fi sabiilihi saffan ka'annahum bunyaanun marsuusun. Rabbiin olaanaa subhaanahu wa ta'aalaa warra karaa isaa keessatti qabsoo godhu jaalata. Tokkummaadhaan wal qabatee tokkummaan isaanii sun akka jaarmayaatti garii kajabeessu jira. Girgiddaan kun jaaramu fuuldura mukaa dhufee eegasii dagalee dhufee muka san keessa dabaaf diriiraa jira. Dagalee fi dhaabni wal qabe malee girgiddaa ta'uu hin danda'u. Yoo bulukeeta qofa ta'e simintoo yoo ittiin dabalamin girgiddaa ta'uu hin danda'u. Tokkummaa akkanaa warra tokkoomee karaa isaa qofa keessa waliin qabsoo godhu jaalataa yeroo fi dhaabsa kanaa wal fakkaatu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam waa'ee tokkummaa musliimtotaa ilaalchisee hadiisa Sahih Bukhaarii kitaaba 8ffaa kitaaba salaataa lakkoofsa 480 Sahih Bukhaarii kitaaba 46ffaa kitaaba Mazluum lakkoofsa hadiisaa 2446 Sahih Bukhaarii kitaaba 78ffaa kitaaba adabaa lakkoofsa hadiisaa 6750 dabalataan Sahih Musliim keessatti illee hadiisa gabaafamee yeroo ilaalle akkana jedha. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyaani yashuddu ba'duhu ba'da. Mu'minaaf akka jaarmayaati tokkummaan isaanii gariin isaa ka garii jabeessuun beeku. Yeroo hadiisa kana himu Nabiin sallallahu alaihi wasallam washabbaka asaabi'ahu quba isaa akkana wal dabarsee akkanatti akka kee yoo qabde addaan harkisee namni addaan si baasuu hin danda'u. Faallaa sanii akkana yoo walii garagalchite garuu qilleensi addaan facaasa. Akkuma sanitti tokkummaa Rabbiin nuuf dhala yoo tokkoomne wanni takkalee addaan nu baasuu hin dandeessu. Ta'ifii keenyaaf filanne yoo irratti tokkoomnes galma gahuu hin dandeessu. Nuti waa'ee obbolummaattis ilaalchisee ayyaana kaleessa eegalame osoo hin taane qajeelfama Rabbii olaanaa kan jaarraa kudha fuuldura guyyaa baran. Nabiin sallallahu alaihi wasallam waa'ee obbolummaa musliimtotaa ilaalchisee hadiisa Sahih Bukhaarii kitaaba 78ffaa kitaaba adabaa lakkoofsa 665 Sahih Bukhaarii kitaaba 78ffaa kitaaba adabaa lakkoofsa 666 fi Sahih Bukhaarii kitaaba 78ffaa kitaaba adabaa hadiisa lakkoofsa 676 akkuma san Sahih Bukhaarii kitaaba 85ffaa kitaaba faraa'idaa lakkoofsa hadiisa 6724 dabalataan Sahih Muslim kitaaba 46ffaa kitaaba albirri wasilati wal adab lakkoofsa hadiisa 6690 Sahih Muslim kitaaba 46ffaa lakkoofsa hadiisa 6701 fi Sahih Muslim kitaaba 46ffaa lakkoofsa hadiisa 6706 irratti akkana jedha. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. إرجمان ربي صلى الله عليه وسلم ولنجبنا وليسن حسدنا والدوبة ديمتني ومكا وليس ورسول رتين دلقنا وبليين قبروا ربي تحاجي نما مسلمات قل في حيمم وبليس ساتي والنبي قياستي ولسان أودير رفقاتشون amantiitam tokkana barsiisuu danda'a. Which any religion can't exist without Islam. Because Islam is a religion with full evidence. Islamummaan amantii ragaa guutuu qabu. Islaamummaan ala amantiitam tokkana barsiisuu danda'a. Aadaa yoo jenne aadaa keessaa maal akkana barachuu dandeenya. Mixraayoota jaaloo 21 You are the 21st century generation. Don't believe any religion without evidence of scriptures. Don't believe anyone without evidence. Nam tokkollee ragaa malee amanuu qabdu. Namni jaarraa kana keessa gabbee dubbachuu qabu hundi beekas ta'ee wallaalas baratas ta'ee barsiisas yoo ta'e ragaa malee dubbachuu qabu. Amantiin jaarraa kana keessa gabbaatee lallabamuu qabdus amantii ragaa guutuu qabdu qofa ta'uu qabdi. Kanaafuu qajeelfamni keenya manual peepariin keenya waa hunda yeroo gabaa irraa bittu manual peeparii qabdi. Waraqaa ittiin bulmaata afaan qajeelfama waan sanii dabarsu. For example, jenneetara hojiitti fayyadamtu magaalaa reetiyoo bittee mootoras haa ta'u fedhee haa ta'u waraqaa qajeelfamaatii jira. Waan kana yoo akkana fayyadamte miidhaa akkana qaba. Yoo waan kanarraa eeggattee akkana fayyadamte bu'aa hangana siif kennuu danda'a ka jedhamu jechuudha.
Nuti musliimtootaaf manual peepariin keenya quraana malee aadaa miti. Akkuma ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam waggaa 1400 dura ayyaana aadaa hunda irraa dhorkee Rabbiin kasan caalus kana lameen bakka isiniif buusee jeesan nutilleen kan bakka nuuf bu'eessan qofa. Karaan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam hin bahin hundi dukkana. Osoo hanga fedhe bareedelle, osoo hanga fedhe guddatelle. Dhalootas ta'ee nuti islaamummaa keessatti wanti nuti kabajnu takka illee hin jiru. Dhaloota ergamaa Rabbiitii fi waan akkasii jennellee waan kabajuu qabu. Ergamaan Rabbii daa'ima mucaa gammoojjii